jaarmaya bultii ilaalchisee qissaa gabaabduu tokko isinitti illee dheeressu qissaa kanarraa kan barumsa guddaa barannu ta'a inshaallah isiniif dhiyeessa. Akkuma Ustaaz Nasruun darsii dabre keessatti kaasan dubbiin deemtee bakki itti galtu bakka barumsaati, barumsa islaamati. Maaliif bu'uurri bultiin ilma namaa kan inni ittiin dagaaguu danda'u, kan inni ittiin firii godhachuu danda'u yoo asaasni bu'uurri lamaan beekumsa ilmii diin irratti kan ijaaramu ta'ee obboleeyyan islaamaa. Saniif nabiyyi rabbi alayhi salaatu wassalaam intala isaanii jaalatamtuu ijoollee isaanii kan turte Faatimaadhaan amaa tardayna an takuunii an uzawwijaki bi'aclami ummatii irraa beekaa ummata kiyyatti si heerumsiisuu hin jaalattu jedhanii gaafa Aliyitti heerumsiisan. Deemtee akkuma nabiyyi rabbi alayhi salaatu wassalaam hadiisa biraa keessatti illee dubbatan tadiin qabdu filadhu jedhanii akka isaan gorsan deemtee dubbiin bakka ilmii diinitti deebiti. Saniin namni duniyaa fi akhiratti milkaa'uu danda'a. Taqwaa rabbii qabaachuun, sodaa rabbii qabaachuun beekumsaa ilaallataa jechuudha. Kanarratti kuni dursii seenaa isiniif dhiyeessee ilaallataa. Dubartii takkaatu ture ummata Banuu Israa'elirraa. Dubartiin tun dubartii muslimaa tan caabida saaliha turte. Tan cibaadaa rabbii qabdu, tan saaliha waajiba rabbiin ishirratti godhe gaggeessitee haqa rabbiitii fi haqa gabrootan hundaa tan eegdu. Garuu dubartiin tun wanni adda ishii godhu intala mootiiti. Abbaan ishiidhaa mootii bulchaa biyyaati. Dubartiin tun dubartii qabeenya qabdu, dubartii bareedina qabdu, intala mootiiti. Eenyuttuu qaadhimachuu barbaada, hundaattuu qaadhimachuu haamila, hundaattuu fuudhuu barbaada osoo hiishni gaheefi jechuudha. Nama hedduutu ishii qaadhimachuudhaaf itti dhihaatee ture. Garuu kan hunda keessaa tokkollee kan qeebaltu hin turre. Dubartiin tun akkuma jalqaba irratti jee nama qabeenya qabu, abbaan ishiidhaa nama gabra hedduu qabu, ishiin illee gabra hedduu dubartoota irraa qabdi turte. Guyyaa tokko gabritti ishii takka ergitee deemee nama dhiiraa tokko naa barbaadii kan sodaa rabbii qabu, kan duniyaa tanaaf dantaa hin qabne tokko naa barbaadii, hiyyeessa namaa naa barbaadii jetteen. Ishiinis deemtee barbaaddee waan ishiin ergiteef nama ishiin itti ergite san nama ishiin sifa ishiin barbaaddu san agartee hiyyeessa namaa kan duniyaa tanaaf dantaa hin qabne tokko agartee itti fiddi. Ishiinis dubartiin tunis ani intala mootiitii si heerumuu barbaadaa nama nikaa nu godhuu qofa nu yaamii nikaa na godhadhu jetteen. Namni kunis maal jeen duuba ani hiyyeessaa nama harka qalleeyyiidhaa. Ansoola tokkicha malee hun qabu uffata yaa'u. Ansoola tokkicha hin qabu kun halkan hin uffadhaa guyyaa ittiin hin awuraa keessatti hafadhaa. Tokkicha kana malee hin qabu jeen. Wanni nama dhibuu dubartiin tunis sanumaa wajjiihuu naaf taatee jirtaa. Rakkoo hin qabu si jaaladheetiin jiraa jettee nama nikaa godhu bira deemanii nikaan godhame. Dubartiin tun subhaanallah nama intala mootii ta'uudhaan wajjiin waan duniyaa tanarra jiru hundaa hoo argachuu yoo barbaaddanii argatti turte. Garuu sanumaa wajjiin duniyaadhaaf dantaa dhabdee yeroo nama mucaa hiyyeessa kanatti yeroo heerumtu maal jetti? الآن تفرغت لعبادة ربي أمن عبادة ربي خياتي أكبه أمن شواغل وان شغلي نشاغل عبادة ربي ترى نشاغل هم دراهو أكبه كل الله ججادر dubartiin tun halkan dhaabbachaa salaata sunnaatiin guyyaa soomana sunnaatiin soomanaa oolti. Abbaan manaa ishiidhaa hiyyeessa akkuma jenne harka qalleeyyii dalagaan isaa harkaa gara afaaniiti. Guyyaa dalageet waan haati manaa isaa halkan itti furtu soomanaa ooltee halkan itti furtu fidaafii ture. Akkasitti inni itti fidaa waan inni xiqqoo inni itti fide kana fudhattee alhamdulillahi jettee rabbi ishiidhaa shakkaraa turte dubartiin tun. Garuu guyyaa tokko abbaan manaa ishiidhaa kun deemee hojii barbaadee waan hojjetu takka illee dhabee waan nyaata galgala ishiin itti furtu fiduufii dadhabe. Amma rakkatee ardiin itti rakkatte bal'oo ta'uudha wajjin. ضاقت عليه الأرض بما رحبت فقال هذه زوجتي صائمة
أردين التركتي وان قولوا دبي هاتي مناخية سو مناجرتي قلقل وان اتفرتو هنقبدو أنا واني في دوف دبي ما لها قولوا جئي ركتي جنان قرى ربي إسادي بي دعائي خلت ودوا إسا قديت صلاتي ربي إسا خلت مال جئي خلت يا ربي خيو يا ربي خي أتني بيتا وننسي خلدوف دنيا تناب دمتها كبادي وصوهن تهن هذا منا صالحة تناب كنيتي هذا منا قاري ناب كنيتي تناب وان إشين اتفرتون جهل إشيتي وان إشين اتفرتو في دوفي بربادين أبي يا ربي أتي خير الرازقين أتي الرجالة سوا كنيتي يا ربي خي رزقي نرزق جاي خلتي ربي سبحانه وتعالى دعائي ساكي وليفي وصو إني خلتي أجيهن كإن bakkuma inni taa'utti warqiin takka buutee isa bira dhab jettee bara. Yeroo kana fuudhee gara mana haadha manaa isaa deemee haati manaa isaa yeroo agartu ajaa'ibsiifattee dinqisiifatte. Maaliif ishiin intala mootii turte waan faaya adda addaa ta'e hundaa'uu argaa turte. Garuu ka ammaa kun kan addaati ka takkaa mana abbaa isheetti agartee hin beekin. Eessaa kana fidde jettee ajaa'ibsiifattee gaafannaanis mudannoo isa mudatte himeef. Yeroo kana dubartiin akkuma jalqaba irratti himne nama akhiraa isheetiif garaa murate waan ta'eef jecha duniyaadhaaf dantaa hin qabdu duniyaa hiitee jirtu waan ta'eef jecha maal jetteen laala deemii bakka du'aayitti godhattee waan kana argatte san bira dhaqii rabbii kan kee kadhadhu yaa rabbii kiyya yoo wanni ati na razaqte kun waan duraan akhiratti ol nu keessa taate ol deebisi samitti ol nu deebisi riskii samii keessa jirti waan ta'eef jecha samii keessa nu kaayi ol nu kaayi yoo ammoo waan kana kan duniyaa irratti nu razaqtu taate riskii ta'e tan duniyaadhaa yoo taate barakaa keessa nu kaayi jee kadhadhu jetteen dubartiinis hayyuu namaati. Innis deemee rabbii isaa kadhate akkuma ishiin jettetti yeroo kana wanni faayni warqiin isaaf buute sun osoo inni ilaalee arguu ol kaatee akka allaatitti ol barartee deebiti. Yeroo kana himnaaniif haati manaa isaa alhamdulillahi alladhii araana maddakhara lanaa fil aakhirah. Alhamdulillahi faaruun kan rabbiiti kan waan aakhirratti ol nuuf kaahe duniyaa tana irratti nu barsiise jettee rabbii isii shakkarte. Kana booda waan takka hanga feete duniyaan waan takkallee yoo hin dhabe waan fedhe haga feete duniyaa yoo natti hammaattee fuula natti guurtellee hangam fedhe yoo rakkadhellee takkallee dantaa ittiin qabu. Waan rabbiin kiyya akhiratti ol nuu kaahe duniyaa tanarratti kan rabbiin nu barsiise tana booda dantaa takkallee duniyaa tanatti dantaa hin qabu jettee duniyaa irraa garaa muratte. Egaa obboleeyyiin Islaamaa seenaa kanarraa waan guddaa barachuu dandeenya. Dubartiin tun hagam takka qananiyaa turte osoo nama akkaan qabeenya qabutti heerumuu barbaadde ni heerumti turte garuu san keessaa aabida nama sodaa rabbii qabu filatte. Kana jechuun waan jalqaba dubbannetti deebina. Maaliif bultiin kan ijaaramuu dandeessu kan jaaramtee dagaagdee bakka gahuu dandeessu yoo asaasni sunsumni bultii namaa ilmii diin irratti kan jaaramu yoo ta'e utubaan bultii namaa ilmii diin shari'aa rabbii eeguu irratti yoo kan jaaramu ta'e dagaagee bakka gahuu danda'a. Saniif obboleeyyan kiyya kan shamarraniitii fi kan dhiiraatiif illee wanni hin dhaamu barumsatti jabaannee bultii gaarii jaarachuu yoo barbaanne diin rabbiitiin amrii keenya hundaafuu diin rabbiitiin madaaluun akka barbaachisu akka kana tokkoffaa irratti akka keenyuun asumaan isin yaadachiisuu barbaada. Hunda keessaniifuu obboleeyyan kiyya kan dhiiraatiifis haadha manaa gaarii saaliha rabbii isiniif haa kennu. Obboleeyyan kiyya kan shamarraniitiifis rabbiin abbaa manaa gaarii kan haqa keessan eegee kan akhiratti jannatatti waliin turtan jannata waliin seentan rabbiin isiniif haa kennu. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. آمين 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 اللهم آمين رسيني في اللي شيخ غنيا ندر درسي سنا قمتشيز تولين جنة سنتن
tagartii addunyaa irrattis haati manaa gaarii jannata addunyaati jaaniin rabbi san isinii haa kennu warra qabuufillee rabbi صالح ربي أقولوا في شكرا جزيلا جزاكم الله خيرا جزاكم الله خيرا ربي نسن الراحة جالة درسي أكان نمتلون وقوتني إن شاء الله قابلين